Anu waggaa kun dhala gaafa dhaladhu na argee jechuun kooti gaayis anu waggaa kun dhalama isa biratti dhaladhe jechuufan. Citii maal ganzaadho gaayis. Waggaa kun dhala isa biratti dhaladhe. Gaafa waggaa kun dhala maas akkuma kana ture. Waggaa kun dhala mana dhaa kanattan si arge. Waggaa kun dhala kanattan si arge. Yo jige kan. Facebook ke jalan targe nama ne wale. Bareedu dhaga. Maaliif jirta re'ee akkam jette mee wanta ergaa dabarsitu qabda? Ergaan dabarsuun jiru ijoolleen jala jiran kun illee fooloo naa godhatan asumaan ol barra. Simmoo silkii keen barbaada. Silkii koo siifan erga rakkoo hin jiru. Amma si emela lakkoofsa keeratti amma sirratti bilbila yeroo na firiiru naa tofta. Let's go. Lakkoofsa keeratti neetworkiin kan sa'aatii mokooti. Neetworkiin kan sa'aatii mokooti guys. Wallahi waggaa. Ijoon neetworkiin kan eenyuuti? Namanti dawwale namanni irratti dawwale. Okay lakkoofsa bilbilaa keetii duwwaa 9. Lama sagal. Udah lama sagaltamii meeqa? 95 75. 95 75 84. 84. Ay komaandara jabaa turtanii. Komaandara jabaa turre wallahi. Kuloo. Akka dhufee. Ya kan. Yetaabba. Baka imachachu walargire baka wanta godhamu qabuun goona. Tolesh kana way saafi fayyadamtaa jirti yaada manaa qaba fakkaata guys. Waay hundinuu harka jira inni min garuu nama dabarsiteen kennin tole. Dabarsiteen kennin garuu nama. Tolesh baka sin dubbisa boodde. Yeroo laa biirraa baatu. Baka inni ganaan nyaalleen inni ganaan nyaalleen. Baka sahibi. Halo. Okay, halo. Itu lakkoofsa kee faatota qabatan ittiin gaafatamu rakkoo mana keessatti uumame. Dhageesse? Ijoo iluunaa galchaa guys, iluudha fakkaata tokko asirratti hojjetaa jira. Iluun kun isa normaali moo feekiidha guys? Iluun normaaliidha moo iluu feekiidha? Hello. Ituma normaali ada film kamu ilu si malik. Eywa. Jirta kam? Jira wallah. Naguma. Naga kam. Ma sabad moti ko sabad. Wallahi tiktok social media mana nasional wade. Ramadan ni ke agar Rabbi de nanya social media angkul syaitan nasional. Saya kata kata sama masjid jammachi markaza imo baradu gana makarasif ta zomi fa imo fa baradu qur'ana qarasif ta ga shi ga tawte barbada chidin na balle sadda na yungalo na chidoro wazo chidawi dani na angalo la achi ke zati nama woliti qabde qarasif ta fa ni bar برباد سلام ملي هن دي انا ولي رمضان نجي يبو نمني واشكلته ها واتيسو كلو توكو دغيت اوي نمني واشكلته تيغازو امرا قبل من يروسو ما امرا قبل ما كني مال قبل سومانو نتاكاتو ورتمار كده Mal warri yeroo kaanatan amma sooma sana imimmaan isa ijoolleen boosu baadhatanii soomuu kan garaana gubaayiru kana bar. Utuu namni itti bo'u sooma soomuu amma utuu namni ayi birrii koo jedhee itti bo'u. Suni kadhee waliin laalla sun kabiraallee ndi deebar. Kamtu? Kadhee kalee muudeen gadda waliin laalla waa wayi. Kabraalle chee goree dide. Innaa akkasi. Miit godhadha ammati takkaami anna kana dhagee. Nama biraan qabdu. Hin barbaanna ka. Nama biraan qabdu si malee.
Malee nama biraan qabdu wama goote godhee. hin barbaannu yeroo akkan itti fufii amma takka lama jennee kan dhageeffannu. Waan akka kana. Ayyee Lusha ayyee. Ijoollee ammasitti taap iskiriin godhaa gaayis taap iskiriin godhaati. Isin galchina rakkoon hin jiru. Okay, arra ergaa tokkotu karaa keessoo miisejii wayii na qaqqabe. Miisejiin na qaqqabe sunis yaalalleen qaban ture naan jettin talee tokko wal jala jiraatti illee dhaggeeffattu irraa fayyadamaa asumaanu isin fayyada ta'ee fi tarii ol ba'uu fi sodaa qabdi ta'uu danda'a. Jaalallee koo bakka biraa taa'ee sobee suudiin jedhee suudiitti na jennaa ture mana xalabaa keessan ture jetti irraa baradhaadhaaf gaa karaa isiitti maayiruu akka icciitiitti natti fakkaata icciitiidha amma wanti natti himame karaa waa istaappii icciitiin ta'an nani maye rakkina eeganatti himattanii nani maal rakkina himattan mitiire naa yaman taa'ee na jenne suudiin jedhee waggaa muraasa dura jechuudha. Isin reefan biyyaa bahee Suudi Arabiyaa seenaa na jenne xalabaa akka na baasu bakki sun waan naan taaneef akka xalabaa na baasu itti mari'adhee ishi sin baasanaan jedhetti ni amantaa garuu isi jenne eessa jira magaalaa Riyaa keessan jedhee jenne jechuudha. Magaalaa Riyaa keessan jedhee jenne utuma jedhu xalabaa baasutti walii galanii guyyaan xalabaa ga'u birrii 1,000 akkaawuntii Itoophiyaa galchi jedhee birrii galchisiise jechuudha. Birrii 1,000 riyaala jechuudha. Riyaala 1,000 gaafa galchanu riyaala 1,000 gaafa siin galchitu qophaa'e jedhee ganama utuma sawwaaqatti dargin kai gadi bayyee qabsiisuu barbaade fakkaata sidii baye. Kai gadi bayyee mushwaarri dhufeeraa jedhee jechuudha. Gaafa siin kaatee gadi baate mushwaarri hin jiru inni magaalaa Riyaa hin jedhaa garuu Yamanii handhuura magaalaa Yaman keessa sanaa jira jechuudha. Magaalaa Yaman sanaa taa'eeti jechuudha. Sanaa taa'e namni xalabaa suudiidhaa nama baasa. Kai gadi bayyee dheeni isiin koo kaatee gabbaate jechuudha. Wallahi billahi dhugaadha tarii jedhanitti dhaga'u malte irraa waa barattu waa isinitti barbaade tana sumaan gaayis qalbeeffadhaa jechuufan waan booda mudachuu deemu. Innaa kaatee gadi baatee dadhabdee maal waan jiru jinnaan dhaabbadhuun dhufaa jedheen. Way maleekaan dhufaa, way seexanaan dhufaa, way nama dhufaan beektu. Mucaan dhaabbattee utuu nan jedhu sa'aatii 2 walakkaa akka Itoophiyaa yookaan akka Suudi Arabiyaa sa'aatii 8 walakkaa natti ta'uu ga'eette. An dhabeeraa olan deebi'aa jedhaan gurbichi dhufeeraan isi fuuchuu dhufee kaameraatu bakkee jira sodaatee ofirra deebi'ee naan jedhe jette. Maal akkana amma bakka ol deebii jedhee eega kana ta'e jennee utuma waliin teenye utuma waliin taggaa dhugaa magaalaa jechuun egaa namni wal jaallate waan hedduu wajjin ta'uu danda'a. Wal waraabaniiru kaameraa ta'uu danda'a. Shaayis danfifatanii daabboos danfifatanii kaameraa waraabbachuun daban. Sinii galeera miti afaan Oromoo kun. Shaayii daabboo waa hunda tottolfatanii wajjin ta'an jechuudha. Serious wallahi dhugaa sitti faayira. Waan irra dhaggeeffadhe sagalee gudii tarii guyyaan eegee ol ba'u malta asirratti. Shaayii daabboo danfifatanii waliin haasaa turan masanjaraa fi moo keessaan jechuudha. Innaa mucaan kun utuma akkana jedhan utuma kana jedhan booda keessa galee Yamanii qaamaa baafadhaa jedhe Yamanii jira bar birrii naa ergee dheen. Yamanii nan galee qaamaa baafadhaa birrii naa erge jedheeni birrii 6,000 naa ergee dhee. Lakki nama nuun ergu jettee booda amma shakkiinis baay'atee wal jiqichiqinis baay'atee xiqqoo shakkite maallaqa erguu fi didde jechuudha. Egaa egasii shaayii daabboo danfifatanii waa wal hirkaa qabu mitiire. Gaafa shaayii daabboo danfifatanii xalabatanii nyaatanii dhuganu egaa waa daruudha. Gaafa kana godhanu sana booda jarri waan qorsii shaayii lafa kaa'ataniiru daabboon gaafa sana isaanii irratti hafes lafa kaa'ameera jechuudha. Lafa kaa'ame sallaajjaa keessa kaa'ame akka karrabeen banneedha jechuudha. Sallaajjaa keessa kaa'ame daabboo jarri gaafa wajjin nyaatan irraa hafee gaafa sana xiqqoon irraa hafee jechuudha. Lafa kaa'ame jechuuf walumaa galatti. Inni koo akkuma ta'ee wal jiranii waliin fuunee iqaamaa galtee baafachuu itti ni kaana hidhuu itti egaa karuma seera qabeessaan na fuudhennaanii tarii mijachuu fi diddegaa wal fuuchuun. Wal fuuchuu Yamanii nan gala jedheera akkuma ta'ee kanaan utuu jiranuu wal didanii biyya 6,000 naa ergi jennaa isii isin ergine irra kaa'e fakkaata isii Yamaniitiin gara biyyaa gale. Gara biyyaa galee daabboo shaayii daabboo sana fuudhee gale jedhaniiti gaafa sallaajjaa keessa kaa'atan. Sallaajjaa keessa sii kaa'atan sana fudhatee galeedhaan biyyatti nyaachuuf fakkaata. Idduma rabbii daabboo isa biyyaallee bareedaadha ture. Gimbiin daabboo biyya keessatti iyyuu gaggaarii gala wallaahi. Innaa fudhatee galee jechuudha. Fudhatee galee birrii naa ergee wanna isiitti maayiru immoo namni waan akkanaa qabdan jirtu kan isiitti maayiru nama tokko qofa miti.
Birri kuma jaansa na ergi qababa hadhenne biya nine ergoette mucanzol bale satansi beekaitte. Inni yamani akeechu agalechuudha baarumaan. Yoo tididee daabboo gaafa irraa nyaannee bifnu isaa nama waliin nyaannaa gabbaasee nama jala kaa'aa jedhe jechuudha. Latu namni gaa rabbumatu beeka hunda keenya iyyuu. Hunda keessan jechuun natti ulfaate hunduma keenya jechuun natti gaariidhaafan. Egaa wal jaallattanii bakka namni si kanaan siluma lafa si kaa'achuun isaa akka inni waa sirkaa fudhachuu jedhee quba qabaadhu viidiyoo si waraafee lafa si kaa'achuun sinuma wayif akka lafa si kaa'ate guyyaa rakkootiif akka lafa si kaa'ate beekuudha. Walumaa galatti ijoolleen durbaa waan akkanaatiin dhibamtanii jirtanuu nan beeka nama 3-4 hin geessu 30 tokko hin geessu 700 kana keessaa daabboon oo fedhee saree jala buufamu gad fuudhame saree na nyaattuufi. Ingannina wallaahi wabillaa ittiin ergina amma bor ergi jedha waan ta'eef birriin erginaan isin hin jedhu. Arra yoo argite waggaa kana isa erguun keenya oolu jechuudha. Achitti daabboo qallabda masa qallabda buleessoo adda irratti laxxafu gada rakkisu alallaa jedhii kayyani koomiteedhi AI dha jechuudha. Gaafa ni galakkisi ana miti AI dha artificial intelligence dha jechuudha. Amma fakkeenyaaf artificial intelligence numa fakkeessaa jira mitiire. Ana miti artificial intelligence dha jechuudha. Immoo miti quraana rabbii qabdee boonu miti jechuudha. Maal silas rabbi duuniyaa akiraatti silaasi gubuun isaan oolu waan ta'eef duuniyaatti gubatteen kee shakkiidha oo kakattesi. Akiraatti silaa gubachuun kee oolu sadaayyuu. Itti kakadhutti cabsii kaka gubannaa ibidda dabaladhu jechuudha. Wallahi artificial intelligence dha malee ana miti ani isa kanan beeku viidiyoo takkaasee hin beeku itti kakatte jechuudha. Bakka sara booda AI dha jechuudha yookaan artificial intelligence dha jettaani maaliif fakkeeffamaa jira waan ta'eef hin mormattaa jechuudha. Kanaafi kanarraa maal isinii barbaaduufanii namoonni hedduun jala jirtu wanta akkanaa wanti isin mudattee jirtu. Hin erginaa birrii tokko ammallee utuma na ta'e natti hin erginaa. Wallahi hin erginaa gada lakkisu malee kakawween fedhe caccabu malee gadi lakkisi birrii tokkotti hin erginaa. Birrii 6,000 miti birrii 100 Itoophiyaatti hin ergin riyaala 6,000 miti. Riyaala 6,000 jechuun irra meeqa? 1,50 innaa ta'u 50 si'a 6 meeqa ijool? 50 si'a 6 meeqa guys? 50 yeroo 6. Calculate godhaa guys. 50 dhibba yeroo 3 300 jechuudha. 300 namaan kennin. No. 300 namaan kennin. Alallaa jechuudha. Jala jirti mucaan hordofti nan beeka. An keessaan jaarsummaa siin naqu hordoftoota koo waliin yaadatti qoodannaa yoo sii ta'e kottu jedhee affeerraa godheef jechuudha. Maaliif hordoftoonni koo yeroo fataa jechuun barbaada. Fataa jechuun barbaada waan ta'eef ani jaarsummaan naqu seeruma kiyyaa jaarsummaa siin naqu kottuuti namatti hin gorsinaa jedheera affeereera. Xiqqoo sodaa qabdi. Inni dhufti oltee bultee dhufti as waraarraamaa jirti gad lakkifamuun siin oolu waan ta'eef. Kanaafi shaayii yoo danfes akaayii yoo akaa'ames waa'ee birriin erginaa jechuudha barbaadeeti. Kun kanaa jechuudha. Ammas baareen itti bilbilannaa jechuudha. Shiftaa tokko baareenii qabna. Dawwalaa jirra. Warri baareen immoo qaama qullaa waraabanii natti ergan nama jara haate tokko. Warra baareen tokko immoo qaamuma qullaa waraabanii natti ergan. Magaalaan namni bakka achi asii dhugaa. Waraaba nama sinatti hundayyuu waraaba. Hello. 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 Abbaa qabeenyaati. Okay, bilbilteetti. Hello. Ijoollettiin baareen kaardinaa ergaa jennaanii maamuudin itti qabatte. Shiftoota warra baareen isiniif handa walaa jira miti hattoota isin uummataa keessanitti ergi kaardii. Lakkoofsa kee daarektii si bilbila. Shiftoota ullaa ergi kaardiin ergita. Ajjala jirta miti mucaana windeen gadaatiin si ergettee si gadi hin buuneet. Maal erbeen? Kunoo dhimma keeti. Wi-Fi kuusi jira. Inshallah, kami share Fira deeme. Lakki sirreessi deeme beellama heddummeessineerra bara. Insirraa Wi-Fi sirraa sirreessise. Haala yeroo torbee geenyee bara. Warra baaree